jechuun keessaan hin oolu maal fi namoota hedduun taazzabe alagaa osoo hin taane yeroo baay'ee nuti alagaan akkas nu godhee jennee alagaatti harka qabna malee ofii keenya iyyuu waliif taane wal deeggarree wal jajjabeessinee lafa kufnee waliin kaasnu baay'een keenya tarkaanfannee wal bira dabarra maaliif jennaanii mucayyoo kana gaafa du'a abbaa ishii dhageessu eenyumtuyyuu anas ta'e isinis duuti golli isheen hin dhaqne jiru hundumtuyyuu guyyaa eeggannaaf malee guyyaa eeggatuuf malee balbala nama kamiyyuu namni isheen hanqattu hin jiru maaliif ilma namaa kan wal qixxeessa isheedha waan ta'eef. Ashama harka fudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafa fiddoo jirtanitti isiniif haa ta'u. Akkam turtan akkam saa kana keessa nan obboleettiin keessa nagaa guutuu irraa afaa qaba nageenya na bukkee ture isin birallee ajiraatu isin jechuu barbaada namoonni chaanala kanaaf haara taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti makama namoonni maatii koo turtan immoo hanga yoona yaadawwan garaagaraa na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu isin jechuu jaaladha deebi'ee dhufeen jira maaliin deebitee dhufte jechuun keessa hin oolu akkuma suuraa irratti argitan kana mucayyoo kana baay'een keessan ni beektanii keessattuu ijoollee Oromoo kan taatan marti keessan namni wallaaltan hin jirtan isin jechuu barbaada beetii wallaggaa tana jechuudha yeroo baay'ee waggoottan darbii keessa baay'ee tokko boo'aa gaddaa turte jechuudha maaliif gaddi ishii waan laphee nama cabsu dhugaa waan seenaa ta'e gara namaa keessatti hafu jechuudha laphee namaa keessa hin ba'u yoomiyyuu jechuudha maaliif jennaan kana dura dadhabbii ishii waggaa dheeraa gola namaa keessa dalagdee intibeetii gandaa dhiqxee mana ijaartee maatii ishii keessaa buqqatan jettee jalaa barbadaa'ee baay'ee tokko gaddaa boo'aa turte haa ta'u malee yeroo sanatti ijoolleen Oromoo bukkee dhaabbachuudhaan jajjabeessanii akka isheen namummaa isheetti deebitu yookaas immoo tasgabbooftee hojii ishee illee hojjetachuu dandeessu taasisanii deebiteellee amma gara hojii kanatti deebitee gola namaatitti hojjechuu jalqabde jechuudha gedduudhaan gara biyyaa galtee turteeyyuu haa ta'u malee amma immoo waan gadda baay'ee ulfaatu waan laphee nama dhabsu dhugaa gadda hedduu namatti dhaga'amtu baay'ee tokko natti dhaga'ame maaliif jennaan nam boo'e dhugaa maaliif nama boosisa miti seena ta'e garaatti namaaf kan ishee jechuudha maaliif jennaan har'a abbaa ishee jalaa ajjeesanii haa ta'u malee kanarratti maal jechuuf dhuftee jechuun keessaan hin oolu maal fi namoota hedduun taazzabe alagaa osoo hin taane yeroo baay'ee nuti alagaan akkas nu godhee jennee alagaatti harka qabna malee ofii keenya iyyuu waliif taane wal deeggarree wal jajjabeessinee lafa kufnee waliin kaasnu baay'een keenya tarkaanfannee wal bira dabarra maaliif jennaanii mucayyoo kana gaafa du'a abbaa ishii dhageessu eenyumtuyyuu anas ta'e isinis duuti golli isheen hin dhaqne jiru hundumtuyyuu guyyaa eeggannaaf malee guyyaa eeggatuuf malee balbala nama kamiyyuu namni isheen hanqattu hin jiru maaliif ilma namaa kan wal qixxeessa isheedha waan ta'eef kanaaf maaliif jechuu barbaade tananii baay'een namoonni baay'een gadda ishee sanatti warra kolfee caalaa kun koo qubatti qaba mucayyoon tuni dhugaan isin jedhan kana gola namaa keessa jiraatte kana biyya namaa keessa jiraatte kanaanuu madaa hedduu qabdi yeroo baay'ee miidiyaa har'a hoo dhufte ishee boosisa maaliif namni tokko seenaa yookaan madaa garaasaa keessaa yoo qabaate haguma takka yoo haasa'e hagam takka yoo kolfeyyuu ni boo'a jechuudha maaliif baay'ee madaa'ee jira baay'ee miidhameera jechuudha namni suni kanaaf gola namaa keessa teessee har'a du'a abbaa ishee dhaga'uu jechuun hagam takka ulfaata abbaan ishee dhukkubsateera akkas ta'e osoo jedhee dura yaallama isaa yookaan dhukkubsachuu isaa dhageessee ejjeni hammam ta'e tokko dura dhukkubsachuu isaa gurraa yoo qabaatte ni rifatama garuu hamma kana amma wayyaa gattee haga maraachuu haga of wallaaluu geessu kana hin geessu jechuu barbaadatanii hamma ta'e tokko eenyumtuyyuu namni nama jalaa du'aa yaallatanii dhukkuba isaa arganii namni sun miidhaa maal ta'eeti akkana ta'eeti yoo jedhame baay'eellee garaa nama nyaatu jechuudha kuni garuu waan baay'ee garaa nama nyaatu jechuudha waan baay'ee seena namatti ta'u har'a kanaanummoo ta'e miidiyuma irratti abbaan kee du'e jedhanii miidiyaa irratti gaafa itti himan osoo ana ta'e osoo isinis ta'e maal jettu maaltu isinitti dhaga'amame bakka ishee sana buunee osoo nu ta'e jennee osoo tilmaamnee kolfuudhaan duratti baay'een hin kolfu ijoolleen jechuudha wanti na gubee isuma jechuudha haga yoonayyuu na guba maaliif akka ta'e moo jechuudha mucayyoon tuni Oromoo taatee osoo afaan keenya dubbattu osoo akka kanatti boochee hirqitu inni maalitti kana qubee afaan Oromootiin barreessitanii gaafa isheen
obboleetti fadhiyaati duruma bu'aa jaalatti akkas taati maal taati haa bocu warri jettan kuni dhugaa dubbachuuf jechuudha namumti nu taazzaba bornu yoo mana keenyatti maaltu dhufa maal taana gara keenya yoo maaltu dhufa miidhaa akkamiin nurra gaatanii hin tilmaamattanii xiqqoomallee jechuudha maaliif duuti ka balbala nama kamiituu hin haftu waan ta'eef jechuudha duuti guyyaa eeggatti malee balbala nama kamiyyuu sababa dhaquuf osoo nu ta'e jettanii bakka sana buutanii hin laaltanii dhugaanis nin jedha nuti ormata akkas nu godhee alagaan akkas nu godhee akkas jenneeti namoota bukkee keenya jiraatti quba qabna malee ofii keenya fuu harka waliin qabnu baay'een keenya wal xiqqeessina lafa kufnetti wallaalla tarkaanfannee wal bira dabarra yoo beekan keenya nurra wal caalee karaa sakaallee of duubatti gad deebisnu nama sana jechuudha akkasitti barbaanna malee beekan keenya guddatee beekaa keenya jabeeffannee eenyumtiyyuu akka iddoo gaarii ga'u hin barbaannu maaliif akka ta'e hin beeku aniin kun naaf hin galu yeroo baay'ee jechuudha wal sakaalla gufuu walitti taana garuu mee ilaalaa bukkee keessanitti bukkeetti ilaalaa warra isaan diina keenya jettanii yaaddan kuni miidhaa isaanii hagam takka akka isaan waliif qoodanii hagam takka isaan walirratti hirmaatanii wal jajjabeessan gadda isaanillee miidiyaa kanarra hin baasan nu gammadu namni nu gammada jedhu baay'een jechuudha sinii galee kanaaf nuti immoo wal xiqqeessina wal kuffisna lafa inni kufetti illee tarkaanfannee irra dabarraa jechuudha kanaaf ani mucayyoo kana waaqayyo bicha jabina isheedha haa kennu rabbi maaliif jennaan wanti hundumtuu waan ta'eef qaba jiraatee tooni nama barri kun darbee barri nagaa dhufee tooni guyyaa tokkotti kofaltu rabbi ishee haa taasisu abbaa ishee waaqayyo lubbuu isaanii haa maaru jannata isaaniif haa tolchu maaliif jennaan eenyumtiyyuu jechuudha osoo mana keenya ta'ee hagam akka gaddinu hagam akka lapheen nu cabu hagam akka boonyu ni beekna du'a abbaa jechuun qallaalii miti kana gola namaa keessa taanii du'a abbaa ofii dhaga'uu jechuun baay'ee ulfaata baay'ee namatti dhaga'ama jechuudha kan garaa namaa keessaa hin baane seenaa bara baraaniin ta'ee nama keessatti hafa jechuudha kanaaf iyyuu mucayyoo kana ammuma namni quba itti qabanis jiran immoo namoonni jajjabeessan baay'ee isaanii ni jiru haa ta'u malee waaqayyo galata argatu mucayyoon tuni yeroo ammaa kanatti adaada ishee bira geessee harka adaada ishee galte jechuu kaleessuma guyyaa miidiyaa har'a dhaga'een jira hagam soba yookaan hagam dhugaa akka ta'e garuu ijaan hin agarre haa ta'u malee namoonni baay'een daddabarsanii yoo dubbatan dhageera ammas taanan namoonni baay'een ishee duukaa dhaabbachuu ishee jajjabeessuun ni barbaachisa mucayyoon tuni haala salphaadhaan yookaan haala qallaalii ta'een waan sammuu isheetti deebitu miti jechuudha maaliif deddeebitee yeroo baay'ee waan madoofteef keessi garaa ishee waan madaa'eef jechuudha sammuu ofiitti deebi'u namummaa ofiitti deebi'u ni ulfaata keessattuu wanti karaa maatii dhumatti dhufe kuni baay'ee laphee nama cabsa maaliif jennaan qabeenya yoo bade qabeenyi boota sanatti ni takka'ama ni horatu qabeenya ni argatu lammiin kellee gargaaree si gargaaree ta'uyyuu lafa kufte sana si kaasuu danda'a garuu isa kana wanti kaatanii hin dhaqqabne wanti darbatanii lafa kufe sana hin fuune isa kana bakka deebisanii kan hin jirre jechuudha maaliif kana kan namni homaa nama gochuu hin danda'u hagam takka du'a namarraa fuudhetoni har'a abbaa ishee sana galchuu fi namni danda'u hin jiru sinin jechuu barbaadetananii kuni seenaa bara baraati laphee ishee keessaa tasuma hin ba'u jechuudha kanaafuu ammas bukkee ishee dhaabbannee jajjabeessuu namni kamiyyuu namni miidiyaa irraanis ta'ee silkiidhaanis ta'ee qaamanis warri bukkee ishee jirtan deemtanii mucayyoo kana jajjabeessuun nurraa eegama lafa kufnetti wal ilaallu walitti qubamaaf qabna maaf wal xiqqeessina wal xiqqeessuun kun nu duukaa haafu ni agartan bara baraan boo'icha bara baraan gadda kan keenya maaliif yoon jedhe keessattuyyuu bara kanammoo maskaramiidhuma guyyaa tokko jedhee jalqabee jira ammas taanan jechuudha barri yoo dhufe nuti waanuma nurraa jijjiirramu nutti fakkaatee keessi keenya gammadee yaa waaqayyo jenna malee ammas taanan ani maal takka biyyicha keessa jiru bicha waaqayyo tokkichi haa beeku kanaaf rabbiin nu haa yaadatu maaliif jennaan waaqayyo guyyaa qaba dhufaatii tura malee guyyaa dhufe sana ammoo waan kamiyyuu akka namaa miti kuni beekaa wallaalaa xiqqaa guddaadha hiyyeessa dureessa osoo hin jenne wal qixxeessa ammas taanaan inni biyya keenya keessatti nagaa buuse rabbi bara kana bara gadadoo bara boo'ichaa bara gaddaa kanurraa dabarse
waan biraa hin jedhu guyyaa tokko bicha guyyaa tokko aduun agarsiisee ilmi namaa nagaa dubbatee nagaa lallabee kan qawwaliin nyaatee dhugee kolfee taphatu rabbi bichaan osoo nu agarsiisin nu najjeesin jedha waan kadhadhu tokko keessatti jechuudha yeroo baay'ee kanaafiyyuu maaliif ananii har'a kana dubbadhee waan natti dhaga'ame hamma namummaa hamma nama tokko keessa ko waan natu qeeffanani namoonni baay'een micayyoo sanatti yeroo quba qaban nagaddisiisee dhugaa nan boo'e keessa kootti jechuudha haa ta'u malee ammuma namni nama jibbu jiru namni nama jaalatus namni nama faana ta'us ni jira kanaaf baga hundumtuyyuu isa si jibbu qofa hin ta'in jechuu tokko amma namni nama jibbu baay'atu namni nama jaalatullee haa baay'atu jibbi nu gidduudha haa dhabamu mee jibba dhabamsiisaa amma danda'ama isinii ta'etti walii galtee uumuuf harka wal qabuuf lafa kuufnee wal kaasuuf yaa yaallu wanti hundumtuyyuu jechuudha nu harka jira nututti fayyadamuu dhabe malee waan maaliif jennaan namni tokko nagaa lallabee jennaan eenyumtuyyuu seexan gidduu galeetonni nama kamii walitti hin buusu dhiigni ilma namaa guyyaa guyyaatti akka kanatti lafa hin dhiqu haa ta'u malee nuti gariin keenyaan rakkina qabna natti fakkaata rakkina sanammoo waan namni hubatu natti hin fakkaanne waaqayyo yaa hubatu rakkinni maaltu akka nu gidduutti hojjetame yookaas immoo maaltu ilma namaa afaan wal wallaalchisaa maaltu ilma namaa wal jibbisiisaa osoo lafti bal'aan jiru osoo biyya bal'aa qabanu osoo biyya badhaatu akkanaa kana qabanu maaltu akka gidduu isaaniitti jibba lallabe waaqayyo beekadha sanas ta'e kana rabbi nu haa yaadatu kanan jechuu barbaada obboloota koo kanaafiyyuu micayyoo kana amma dandeettii keenyatti jajjabeessuun nurraa eegama jajjabeessaa walumaan harka wal qabannee lafa kufnee walaa kaasnu yoo nuti harka wal qabannee alagaan nu gidduun galuu diinillee nu gidduu galuu hin danda'u isin jechuu barbaada kanaafiyyuu namni kamiyyuu amma ilaalcha sammuu isaa yaada kun akka ilaalcha sammuu kootitti namni ilaalcha biraa qabdanis ni jirtanii kanaaf hundi keenya iyyuu jechuudha yaadaan tokko taanee osoo wal deeggarree osoo harka wal qabnee lafa kufnetti nafnu gaddi nutti hin baay'atu yeroo baay'ee lammiin keenya haatiyyeessaa hin boossu nutu quba wal dhabaa jira gariin garaadhaaf warra jiraatu gariin immoo dhugaadhaaf warra kaatu kana waaqayyo bichaan akka godhetti wal qixxeessee ta'u jechuudha nama ilaalcha tokko yaadu nama karaa tokko nama afaan wal beekee tooniyyuu diina ofirraa dhowwus akkasumas nagaa lallabu rabbiin haa taasisu isin jechuu barbaada aasaa isinitti hin dheeressu nagaan naaf turaa turtii gaariin isin jedha hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaarii baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja yaada keessan koomentii jala naa kaa'uu hin dagatina akkasiin isin jedha turtii gaarii